Ashamaa harka fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa jirtu. Ani obboleettiin kan keessan nagaa ka'uun jira. Guyyaa har'aa chaalenjii taphaa chaalenjii ajaa'ibaa isinii qabannee dhufne aga dhuma viidiyoo kanaatitti faana tura. Akkasumas immoo warroonni guyyaa har'aa gara mana kootii dhuftan sabiskiraayib naa gochaatii viidiyoo kan koo akkasumas laayikii gochaatii gara maatii kootti dabalamaa isinidha. Warroonni immoo maatii koo taatanii nafaana jirtan jajjabeessa jirtan galatoomaa galanni keessan hedduudha. Akkuma argaa jirtanii kunoo namaddiitti argaa jirtanii guyyaa har'aa keessummaa ajaa'ibaa isin qabattee dhufee keessummaan kunis immoo maal akka nuti taphatamee akka nuti taphannu walumaan laallaa kallattimaanan gara keessummaa kootti isin dabarsa. Ashamaa harka fuune hordoftoota Siifoo YouTube akkam jirtu nagaa keessanii nagaan koo jaalalaaf kabajaa lafuma jirtanitti simbira naaf haa ga'u jechaa har'a kan hin argamu keessummummaa mana Siifoon dhufe garuu kan mana akka qopheessite haadha manaatu beekan siniin jedha. Viidiyoon kun yoo isinitti tolee laayik sheer gochuudhaan jajjabeessanii ishee waliin dhaabadhaan siniin jedha. Gara sagantaa keenyaatti isin dabarsa. Hayyee obsee koo galatoomii guddaa si galateeffadha. Waamicha koo kabajjee gara mana kootitti argamu keetiif hedduu tokko si galateeffadha. Warroonni obsee hin beekne jirtanii hin beektanii warroonni hin beekne immoo filoo ishee obsee jirti asumaan baraa isiniin jedha. Kallattumaan gara ashandaa keenya kan guyyaa har'aatitti dabarra. Obsee akkas jedha. Taphni keenya kan guyyaa har'aa jechuudha. Qubee si gaafadha. Qubee A fi baan muka koree jedha. A fi baan muka koree. Anis bu'ee baanis bu'ee maaltu achirratti hafee sin jedha. Qubee A fi baatu muka kore. Anis ni bu'ee baanis ni bu'e. Maaltu achirratti hafe? Oota achirratti hafe. Omtu achirratti nafu kan lamaan bu'aniiru. Asii hojii kee. Waan hafe san naaf deebisi. Muka qofaa tafe. Laa hin arganne. Wayii Siifoo adabuma natti hin baay'isiin garuu. Okay. Qubee A fi baatu muka koree. Qubee A fi baatu muka kore. Lamaanuu bu'an. Omtu achirratti nafu. Waan hafe hafee jira. A fi baatu muka kore kabajamtoota fi jaalatamtoota koo odoo obseen hin deebisin gaafii kana akkas hin deebistan carraa isinii jennee jira. Obseen amma tokko yaalaa jirti. Deebisuus dandeetti deebisuu dhiisuus dandeetti. Waan nu qaxxaamtu immoo shumatu beeka. Gaafiin keenya irra isiniif deebi'a warroonni isiniif hin gadhiisan galu A fi baan muka kore. Anis bu'e baanis bu'e maaltu achirratti hafe? Bakka hordoftoota keetiif dabarsii hordoftoonni kee siif haa deebisanii waan hin adabamu numa nadaba. Hayyee gaafii keenya obsee nu deebisuu hin dandeenye obsee amma jalqaba dursaa babbareeddee jirtaa kana caalas immoo akka nu bareeddu odoo meekaappii xiqqoo ishii nu dibbattee bareeddudha. Yaalla. Siifoo maaliin inni qaxxagaanii naan meekaappii dibadhee balaan buusu. Meekaappii moo waan hin dibadha faawundeeshinii isa jedhani moo hin beekum gosa meekaappii. Eshi liippistikiin dibadha. Anillee beekee sin ajajee akkasuma garuu waan xiqqoo ishii nu dibadha. Bakka liippistikii bicheen dibadha amma. Keenya hordoftoonni keenya yoo si fayyaman. Kana bichaan dibadha kaa booddee sona dibachiisuun kee waan hin oolle. Yeelaa. Ebelaan buutu. Hara Siifoo. Beetti saammuun beekta. Hara Siifoo. Hara Siifoo. Bareeddee fi bareeddee ishii dhaalaa. Adabbichi immoo kan xinnaatu yoo ta'e irra deebitanii koomentii jalatti adabbii biraa adabuu dandeessanii.
Lammata mana siifootti nan deebisina koomentii jalatti barreessina. Daqiiqaa meeqaaf narra turoo siifoo? Kanumarraanis immoo kan biraa dabalachuu dandeecha ta'a hin beekamu. Eeshi bakka na gaafadhu sattaan. Gaaffii kan koo siniifin hin deebisaa. Gaaffiin kan koo akkas jedha. Aafii baan muka kore jedha. Aafii baan muka kore. Anis bu'ee baanis bu'ee maaltu achirratti hafe isa jedhuufi qobsee koo aafii baan muka kore. Maal tafe fii tafe. Anis kophaa bu'e. Baanis kophaa bu'e. Fii achirratti hafe. Hojii keenya adda siifoo dhugaa. Maaliif hanfii sanarraan fedhe ani sirriitti? Okay. Baay'ee bareeda. Eeshi. Gaaffii lammaffaan jedha. Namichi tokko nyaata yemmuu nyaatu sa'anii torba nyaate. Nyaata yemmuu nyaatu sa'anii torba nyaate. Namni torba immoo sa'anii meeqa nyaata? Tokko torba nyaata. Namni torba immoo meeqa nyaataa jedha. Namichi tokko sa'anii torba nyaata. Namni torba immoo meeqa nyaata? Meerra naa deebi gaaffiisa keerin shaadla. Namichi tokko nyaata yemmuu nyaatu sa'anii torba nyaate. Namni torba immoo sa'anii meeqa nyaataa siin jedhe. Okay. Saayinii hin nyaatu nyaata waan ta'eef nyaatuma nyaata. Lafa jalaa fiddeen teerree silkiidhaan irra eega jettee gadi jettee. Nyaatamte kaashii gaaffii kana namni yeroo ta'e gaafatee ture ishii kanatti dhagaa ni yaadadhe. Nyaatamte. Okay, gaaffii keenya deebistee jirti galatoomii akkas jedha gaaffii sadaffaanii. Harreen tokko karaarratti dhufee jedha. Du'ee jira. Karaarratti dhufee du'ee jira. Bineensa lamatu dhufe. Bineensi lama waggaatti dhufu tokko karaa mataa nyaachuu jalqabe tokko immoo karaa ujuu nyaachuu jalqabe. Jara kana lamaan keessaa kamtu dursee handhuura bira gaasin jedha. Tokko karaa mataa nyaachuu jalqabe tokko karaa miilaa nyaachuu jalqabe. Kamtu dursee handhuura bira gaa? Isa karaa miilaa nyaachuu jalqabe. Hin arganne. Isa karaa mataa nyaachuu jalqabe dafe. Waan itti dhiyoo jiruuf hoggasuu bira gaa jetteeti. Foon baay'ee qabaa jirra. Mataan hin shabaata gaa mataan moo qorqottee dheeni. Arasii ofirraan xaragaa. Yaali xaragi. Okay. Lachuunu dafanii hin ga'an. Siriidhuma nyaatu malee. Jechuun keessaa tokko hin dursee ga'a. Kan dursee ga'u san natti hin taatu. Irras yoo turan dafaniitti yoo ga'an tokko garuu ni dursa. Isa karaa miila nyaachuu jalqabe santu dursa kaafiifo. Gaaffii keen deebisni yoo ta'e immoo yaa kanana dabama akkuma malakko. Hin argan. Deebisi. Bakka hadabbii san fudhadha kan gochuu hin danda'a. Yeroo keessa jalaa fudhachuu irra dheera. Isa kamtu dura gaarii? Lachuun hin gaane. Hin arganne gara adabbii keenyatti. Mee waan baay'eellee sin ajaju waan xiqqoo ishee ajajaa odoo kaatee xiqqoo ishii of sirbitee maaltu sitti dhaga'ama? Sirba ni dandeessaa? Woy siifoo ko dhugaa waaqa gara saayyuun beekuun mansinii sirba sila. Gaafis deebisuu diddee adabbis fudhachuu diddee mee maalaa goon? Waan barbaadde naa adabi garuu naa jijjiiri. Waan biraatti si haa qayyaramu? Sayyuu dhiina liqqistee bareedina gubaa'eera. Okay, mee ol ka'iitii dhaabbata kee guutuu nutti agarsiisa.
Mucayyoon kinoo akkanuma fakkaata. Dheerinnis kanumaa, dhaabbannis kanumaa, isteeppinis kanumaa. Sirraa bareedeera dhugaa. Hin geenye Baay'ee sirraa bareedeera. Hingaa ta'a. galatoomishi. Okay. Gaaffii keenya isiniif deebisaa. Gaaffiin kan keenya akkas jedha. Harreen tokko karaa irratti du'ee jira. Bineensa lama ta'ee karaa mataa tokko karaa addunyaatti dabaree kamtu dursee handhuura bira ga'a isa jedhu irratti obsee koo harreen handhuura ni qabaa? Wayguu. Anaan beeku harreen bira hin jirtu. Harreen bira hin jirtu siifoo farda malee dhugaa naannoon keenya bakkee qorraadha gammoojjii miti waan ta'eef. Harree fi fardi tokkichuma fardi illee handhuura hin qabu harreen illee handhuura hin qabu. Kottee duudadha waan ta'aniif handhuura hin qabu. Wayguu. Arasiifoo namatti gannan baasiin bakka kan. Kottee duudaan handhuura hin qaban nan irraa fadhe dhugaa waaqaa eegeerallee guyyaa sadi. Ashi gaaffii ittaan itti nu darbe. Kottee duudaan handhuura hin qabu. Akkas jedha yeroo hin gubnu gaaffii ittaan itti dabarra. Gaaffii lammaffaanii sadaffaadha maffaffaarra jirra. Arfaffaa. Akkas jedha. Allaattiin takka dhulbaa muka gubbaa jirti jedha. Allaattiin dhulbi muka gubbaa jirti. Muka guddaa gubbaa kurti. Allaattii kana namni wayii alaamee qawweedhaan dhahe allaattitu dura du'a moo haadha ilmootu dura du'aa jedha. Haadha moo ilmootu dura du'a? Okay, allaatittiin ulfadha. Muka gubbaa jirti. Yoo namni alaamee qawweedhaan dhahe haadhatu dura du'a moo ilmootu dura du'aadha miti? Haadhatu dura du'a. Haati duuteet ilmoon garaa keessaa duuti. Narganne. Ashi yaaluun hin danda'a? Carraa qabda. Lachanuu yeroo tokko du'u. Narganne. Bakka adaba koon fudhadha kaa wayii gudii koo. Yalla amma meekaapii guutuu nuu dibadha. Guutuu. Faawundeeshinii yaa waaqa koo. Arasiifoo waan mataa isaa iyyuu beekan yaadanii sidhootaan haa bitan malee yaa waaqa koo isa manna qaala. Waan ittiin xaragatan illee hin qabu mana. Akkam godhanii dibatu? Akkam godhanii dibatu siifoo? Rabbii jedhiiti. Isa kana miti ta'inna. Hordoftoota keenya akkamitti akka meekaapii dibatan anis hin beeku. Sin itti maatii gargaara akkamitti akka dibatan ani hin beeku. Yaa siifoo hojii keenya. Isa kana dibatu moo akkamii yaa waaqa waan hin beeku dhugaa. Nan bareedayyuu ta'uu danda'a. Hara hin dibamu kunoo daaraadha muca. Balaan buute siifoo. Akkas. Hara siifoo hojii. Narratti harca'aa jira agar. Wayne maayya kiyya. Atin argina isa kana mucayyoo waan na gochaa jirti. Wayne naatee kiyya. Akkam bareedeeraa jiru. Mee sillaala baay'ee sirra bareedeera. Okay. Gaaffii kiyya isiniif deebisa. Gaaffii kiyyaa allaattiin takka dhulbaa muka kortee allaattii kanas achirratti alaamee odoo xiyyiitiidha rukutame haadha dura du'a moo ilmoo dura du'a isa jedhudha gaaffiin kan koo. Deebiin isaa guutumaan guututti allaattiin hanqaaqu malee ilmoo hin qabdu garaadha. Argaa keessiif. Allaattiin kamiyyuu ulfan taatu moo?
Allaattiin dhufan taate nu gaafachaa jirti obseen deebisaa fi mee allaattiin dhufanii taati moo hanqaaqoo hanqaattee Ani bakka du'uu ishii sana malee yooman bakka ulfata ishii dhiisuu ishii sana iyyuu yaadanne kaattuu yaadne bara. Okay, akkas jedha ammas gaafiin keenya kan itti aanu garbi guddaa wayiitu jira. Garba guddaa kana keessaa burtukaanni margee jira. Burtukaanni kun margee ga'ee jijjiimatee nyaatamuu ga'ee jira. Burtukaana kana nama lama ta'anii burtukaana kana yommuu nama lama ta'anii nyaatan tokko garba daakuu tokko garuu garba daakuu namichi garba daakuu beeku sun daakee burtukaana kana horee nyaataa jira. Kan daakuu hin beekne garuu lafa meenaaf darbii burtukaana kana anis nan nyaadha jedhee namicha kana gaafa gaafatu namichi kun darbuu. Namichi lafa jiru kun burtukaana kana akkamitti nyaata? Okay. Ofiisaatii galaana daakee dhaqee burtukaanicha yaabbatee nyaachuu hin danda'u waan ta'eef burtukaanicha nyaachuudhaa fi dhakaas haa ta'u waan matee haa ta'u namichichatti darbataa jechuudha. Namichichatti gaafa inni daddarbatu namichichi immoo haareetu waan inni itti darbate sana qabeetti deebisuu waan hin dandeenyeef burtukaanicha kuteetti ittiin rukutuudhaaf darbata. Isaa booddee nyaataa jechuudha. Nyaatamte sii hoo. Argattee jirtaa galatoomii. Okay. Ammas gaafiin keenya akkas jedha. Gaafii itti dabarraa gaafii deebisteertaa. Gaafii keetti ofirraa xaxxaragi bareeddeette garuu. Gaafii dibachuu. Haara waan ittiin xaraguyyuu fidanne baran hin qopheeffanne. Gudii hoodhaa bara. Haara narraa bareedeera hunduu. Eeshi. Okay. Akkas jedha gaafiin keenya kan ilaanu. Allaattii 11 muka gubbaa jirti. Allaattiin 11 muka gubbaa jirti. Iyyitiidhaan alaameen allaattii tokko ajjeese. 11 keessatti ajjeese. Allaattii 11tu jira. 11 keessaa alaamee xiyyitiidhaan tokko ajjeesa. Meeqatu achirratti hafaadha? 10 ta'a. 10 ta'a. Carraa tokko qofa qabdaa hin arganne. Inde? Tarasii homaa jechuudha. Gaaffisaa salphaa waan ta'eef carraa takka qofa siif kenne. Sana shinan adabama. Bishaan of biraa qabdaa? Simbi qulqulleeffachaa hin jiraa. Nuti bishaan. Kana sadiin dhugaa jechuudha. Kanaafuu miti. Kana sadii yoon dhuge 990 dhufa waan ta'e. Laalaa fayyaa fuudhi. Dhugaa meekaappii bichaan ittiin xaragaddi malee fayyuma dhala kuno. Isan irraa dhugeenu. Ayyalla dhuge. Keessas yoo natti aarteef maannaaf dhiista waan ta'eef akkanatti hin qabamne. Kunoo tokko fixe dhugaa. Xiqqoo tafeedha. Namni Haara siif ol dhufaa jira. Ol dhufaa jira. Feestaalaan qopheeffa. Dhugaatii bishaan dukkan ammoo ani biiftuus waraaba. Meeshaa bidabba nagar. Arsiif ol dhufe. Dhugaa garaa duwwaatti dhugellee akka inni seeraan naa dhiqoode. Xiqqoon naaf ishii. Miilii 660 dhugeera sa'aaf immoo boodan dhuga siifoo. Dhiifama naa godhe. Ol ka'eesi kadhadhe hunoo. Argaraan na guute bocbocna jedhe garaa keessa. Gaafii kiyyatti ni deebisa. Gaafiin kan koo gaafii deebisuuf jaa miti immoo booddee sadarkaan isin ba'a.
sadarkaa immoo isaanumti siyaa kennan meeqaa keessaa meeqaa akka deebiste averejii isaa baasatii kaalkuleet godhaatii sadarkaa kamirra akka hin taa'u qabdu daawwattoonni keenya nuuf yaa'aa sadarkaa isaan irraa eeggadhu jedha. Allaattii 11 keessaa allaattii takkiidhaan alaameen ajjeese. Allaattii meeqatu achirratti hafa Yoonaas jedhee allaattii meeqatu achirratti hafe homtuu hin hafne maali? Hoggaan ani takkii alaamusa hundumtuu barrisee bade. Shimaluu. Intee tokkotu du'aanaan jettee bar tokko yoo du'e meeqatu achirratti hafaatte? Eeyyee garuu barrisanii badan. Akkamitti hoggaa ati allaattii baay'ee siyaa ta'u xinnaa siyaa ta'u dhagaa fuutee gidduutti darbatte kanatti rukutte malee kun taa'ee seeqa. Asii hojii keenyaan Okay. Akkas jedha ammas gaafin kan keenya indaaqqoodha, kormaadhaa fi dhaltuudha. Hanqaaquu eessatti hanqaaqanii faraarra daandii gubbaarratti hanqaaqu. Daandii gubbaarratti waan hanqaaqaniif hanqaaquu kana tokko tokko fudhachuuf itti kaatan. Itti kaatanii kamtu dursee bira ga'ee hanqaaquu kana fudhata. Carraa lama takkallee. Killee karaarratti buustee lukkuun lamaan isaaniiyyuu kan killee sana dhale indaanqoo ishee dhaltuudha. Ishee durbaa jechuudha. Garuu immoo lamaan isaanii fudhachuuf itti fiigan. Kan dhale eenyudha garuu? Gaafin kiyya ifa siif hin taane yoo ta'e irra siif deebisa. Irra naa deebi'e. Hanqaaquu lama karaarratti buusan. Hanqaaquu lama karaarratti buusan. Lachuu fudhachuuf itti kaatanii kamtu dursee bira ga'ee hanqaaquu kana. Lachuu isaanii fudhatan. Hin arganne. Okay. Lukkuuni karaarratti killee hin buustu yookiis hin hanqaaqxu. Meera. Carraan kee meera. Arasiifo ishee huna? Arasiifo? Carraan kee dhufee jira. Adaba kootu naa darbe. Daakuu biraa qabdaa? Koshina deebiin fide. Bishaan biraa qabdaa? Wanniidha. Bishaanis fixe? Xaasaadha. Xaas ofitti galabbaxinaan hin jedhin siifu. Wii. Yooma shaaworii gala dhugaa waaqa. Shaaworii galee nufi lammataan gala. La ofitti hin galabbattu. Ofitti hin galabbattu. Daakuudhaa fi bishaan nu fidadha. Ash. Kabajamtoota fi hordoftoota koo aga ammaan hordofaa jirtan galateeffadhaa. Ammas chaalenjiin keenya akkuma itti jira nu waliin ta'aa. Gaafii of seennaaf deebiste meeqa akkanaaf deebiste akkasumas meeqa akkanaaf deebisuu dadhabdee yoo viidiyoo kana aga dhumaatitti kan hordoftan ta'ee argaa jirtu dhagaa jirtu waan ta'eef averejii sanaa baasaa kalkuleet godhaatii teechisaaf isin jira daakuu fudhattee dhuftee jirti bishaanis fudhattee dhuftee jirti amma waan gootu bishaan kana fuulan akkasitti seeniitii booddee daakuu akkasitti nuuf seeni. Very good. Daakuu akkuma yoon qunxuree qoy kaashaniin taksaasaa qolata. Siif hojii keenyadha. Siin godhan moo daamsirraan kaffalaa? Salphaadha. Achi booddee hoo daakuu akkasitti? Eeshi maaltu si hafe? Yalla rakkoon qabu seen.
waliin geenyu. Kuno fuula kee waliin geenyu taane itti dabar. indoo ko bishaan baay'ee miti. Kuno wal siigee si ajajam sirraan gashammoo ishii yeroo bira. Bareechi. Gudiin na dhufee jiru. Kuno Okay. hojii keenya dhufee. Ayyee gaafii keenyatti hin deebi'a. Ofirraa dhiquu fi ofirraa daraguun hin danda'amu. Hin danda'amu. Ash deebisa naa deebisi. Killee sana eenyu bira ga'ee fudhate. Oggaa deebi'eedha kan inni siif deebi'u. Maal jedha gaafiin keenya muqaa eenyudha? Lukkuu kormaa fi dhaltuudha. Quraanii yookiin buphaa karaa irratti buusanii hanqaaqanii kamtu dursee bira ga'ee fudhataan jedhe. Eeyyee. Buusanii jedha laal gaafi. Buusanii kamtu dursee bira ga'ee fudhataa jedhe. Hojii keenya dhufee. Buustee hin jedhu. Kanaaf kormaan hanqaaquu hin hanqaaqu. Karaa irrattis ta'ee gara biraattis ta'ee. Arsiifoo yeroo sana akkasitti yoomnaan jette arsiifoo siin ta'u akkasittiin ishee. Tokko see baran. Yaa irra geechee jirta caas irra geechee irraa gufatte. Anis uggata maal kan irra sii deebi'ee akkuma irraa gufattu godha. Ashi bakka amma deebi'eera waan ta'eef nan niqadha. Deebi'ee jira ofirraa dhiqii. Viidiyoonis dheerataa jira natti fakkaata gaafii hin garuu hin xumurre. Kutaa itti aanutti qabannee walitti deebinaa isa kanarratti averejii baasnee fi guyyaa itti aanutti immoo viidiyoo biraatti ta'udha. Warroonni haga ammaan wajjin turtanii nu hordofaa turtanii kabajamtoota fi jaallatama. Akkasumas hordoftoonni kun maal biyya alaa jiru. Hundi keessanii viidiyoon kun yoo isinitti tole like gochuun hin dagatinaa. Yoo isinitti hin tolle immoo dislike godha. Rakkoo hin qabu. Yoo isinitti tole like, yoo isinitti hin tolle dislike. Arsiifoon da'umnarraa bareeda ishii ijoo asumaan hordoftoonni siifoo dhaamsa wayiin sinii dhaama tolee. Meekaappii dibadhaa achi booddee daakuu dibadhaa yeroo dhiqattan jechuudha. Kun akka kanatti bareeddu. Hayyee kanas niin jechuu barbaada. Viidiyoo kana aga dhumaatitti yoo hordoftanii qeeqaa fi wantoota garaagaraa wantoota biyya keessa jirtanii wantoota sirreeffachuu qabnu akkasumas immoo wantoota gaarii doonee itti qabnu yoo jiraate ijoo ishii koomiti jalatti nuuf kaa'u hin dagatinaa isin jedha. Mee kallattumaan gara obseetti isin deebiseen dhaamsa qabdu yoo jiraate isiniif yaadaamtu viidiyoo keenya isumarratti dhumu. Tole siifoo koo turtii akka yoonaa waliin turree fi atis galatoomii siin jedha. Mana keetti na affeertee akkasitti na bohaarsuu keetii fi daakuu na dibachiisuu keetiif guddaa galatoomii jecha. Hordoftoonni siifoo aga dhumaatti warreen nu dhaggeeffattanii yaadaaf qeeqa qabdan saanduqa koomentii jalatti nuuf qooduu hin dagatina. Deeggarsa yookiis yaada gaggaarii qofaa miti kan nuti barbaadnu sinirraa qeeqni yoo jiraate dogoggorri yoo jiraate kan wal sirreessu nudha waan ta'eef duubarra wal namachuurraa akkasumatti koomentii jalatti nuuf qooda jechuun jaalladha. Dabalataan immoo nama kamiyyuu haa ta'u
viidiyoo yeroo dhaggeeffatan aga dhumaatti dhaggeeffadha. Yoo isinitti hin tolle yoo isinitti mijanne garuu tuqxanii hin bayinaa jechuudha. Maaliif chaanaala nama sanaa jala hajjeestu waan ta'eef yoo isin mijate immoo irra keessa qofaadhaanii otoo keessa hin seenin otoo viidiyoo san dhaggeeffachuun jalqabin sheerii qofaa godhaafi jechuudha. Siyyoo dhaggeeffachuu baattaniyyuu hordoftoonni isin jala jira waan dhaggeeffataniif. Bakka yaada biraa oomaan qabu viidiyoon dheerachaa jira waan ta'eef laayik walii godhaatii wal jajjabeessaa wal guddisaayii. Hundumti keenya otoo wal guddisne baay'ee bareedaadha. Namni tokko mana keessa waan dhufe qofaaf biddira irraan barbaadina. Guddisaanii wal guddisaa yoo tokko sin keessaa guddate borsiin guddisuu danda'a waan ta'eef dhaamsiin qabu kanumadha. Kutaa lammaffaa isaatiin deebinee walitti dhufna yaada keessan ilaallee hirmaannaa jaalala sin qabdan ilaallee kutaa lammaffaa itti nuufuu faayii nu bohaarsitanii itti nuuf ta'eera yoo jetta kutaa lammaffaatti isiniifu. Garuu hirmaannaan hin jiru taana yaa'u nuti sitti foon dandeenya. Hayyee obsee koo galatoon guddaa si galateeffadhaa wantoota ijoo obseen kaastee jirti akka nuti deebinee siniif dhumnu akka nuti gammachuudhaaf siniif deebinu yoo silaak sheerii gootanii akkasumas immoo koomentii addaa nu barreessitanii gaaffii qabdan yoo jiraate nu gaafattanii deebinee siniif dandeenya san hin taane yoo ta'e nus mana keenyatti afuu anis mana kootti afuu obseen mana shiitta sun ta'a. Kanas siniin jedhaa. Viidiyoon keenya guyyaa har'a asumarratti xumura. Hundi keessan iyyuu galatoomaa obsee koo guddaa isaatti galateeffatan yeroo keessatti aarsaa gootee daqiiqaa kan hunda na biratti gubuu keetiif mana madaamii keessa odoo jirtu odoo hojii meeqa qabdu gurra tokkoon na bira dhaggeeffataa gurra tokkoon immoo natti dhufanii jettee isaan dhaggeeffataa aga ammaa na wajjin turgootti hedduu si galateeffadha.